هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ Nukuba mayyaa jirtu addunyaani shakkiin qabu ta'uun dallansuu rahmaani. Miidhaan biyya islaamaa daangaa dabarraani roorroon bara dheeraa hammaataa dhufnaani. Kaan dhoysaan kaan tilleen bayeetti dullaani alamni jallisee ijaan ilaallani. Dhulumiin babal'atee umrii dheerannaani musliimoota irratti harka jabeeffannaani. Kaidiin warra dhiyaa daangaa dabarraani. Rabbiin qabeen okkobaani kan ittiin argamne dawaani. Jaalaa khalqi Muhammadin nuuf ergite rahmataani. Salaatun minal mawlaa. Gaafa duumessi yaaddoo ka'ee addunyaa haguugee bara itti koronaan dhufee sanyii namaa duguuge. Yeroo itti dhalli martii kufee kahee wal dheessu, yeroo itti qufaa faansaan boolla du'aa wal geessu, yeroo itti ollaan bunaa harka walii lagatu, bara itti maatiin hundi afuura walii baqatu, bara ilmoon harma lagattee wal baqatan akka bineensaa, haati manaaf abbaan manaan bara adda qooddatan qilleensaa, bara afaan luugamamee dubbachuun taate rakkoo, formaanni kan argamu beeki gama tokko, duumessa dallansuu akka bakakkaaf cabbii, dhukkuba koronaaf gubaa qaamaaf qalbii, harka nurra qabii jalaa kan nu baasu Rabbii, harka nurra qabee jalaa kan nu baasu Rabbii. Nukuba mayyaa jirtu addunyaani shakkiin qabu ta'uun dallansuu rahmaani. Miidhaan biyya islaamaa daangaa dabarraani roorroon bara dheeraa hammaataa dhufnaani. Kaan dhoysaan kaan tilleen bayeetti dullaani alamni jallisee ijaan ilaallani. Dhulumiin babal'atee. Islaamummaan nageenya guddaaf olaanaa. Osoo harkaasi qabnu sodaa maalii ollannaa? Warri shororkeessaa jedhee nurratti tumu dibbee, nun islaama ta'uu warra argaa nu jibbee. Islaamummaanis nagaadha akkasitti hubadhaa maleessaa, maqaa keenyaan balleessitanii nun waamtan akka kaleessaa. Islaamummaan nagaadha akkasitti hubadhaa maleessaa, maqaa keenyas balleessitanii nun waamtan akka kaleessaa. Farra nageenyaa jettanii yookaan shororkeessaa ulamaas ariitanii hin baastan biyya keessaa. Osoo islaamni hin jiraanne addunyaa kana gubbaa ibiddi harca'ee dachee kanas guba. Islaamummaaf argattanii nagaa xiqqoo kanayyuu silaa kan addunyaan yoona nagaa dhabee iyyuu. Islaamni tuqamuu isaatii kan fide koronaayyuu ammas gurra as qabadhu. Islaamummaan nageenya, warri farra nagaatti nuun jettaniin hammeenya, lamuu hin obsinu jecha kana dhageenyaan. Lamuu hin obsinu jecha kana dhageenyaan. Yaa namaa. Ilma namaa maaliif faarsitaa? Isa gootee waaqa uumaa. Sin ajjeesu sin fayyisu, innis akkuma kee nama. Maaliif itti sagaddaa? Gadi jettee akka gooftaa? Isaaf miila isaa dhiqxee maaliif jala gugguuftaa? Dhugaa jiruun sitti himaa, na dhagahimee qalbiin. Isa si uume lakkistee, isa maaliif goota Rabbiin? Baay'ees ol isan fuudhin, garuu namummaa isaa kabajii, fuutee gurmurra kaa'attee hin kufin isaa wajjin. Takkaas sin ajaa'ibin haalli jireenya isaa inni ofii hin jiraanne Rabbitu jiraachisa. Kan faarfamu Rabbiidha, isa guyyaa balloof rakkoo kunoo kanan siin jedha. Maal jettamee hiriyaa koo?
kan faarfamu rabbiidha isa guyyaa bal'oof rakkoo kunoo kanan siin jedha mee maal jetta hiriyaa koo guyyaa biraa walitti deebina baraka